Wow. Akkatti malee akkattiin konkolaataa bitachuudha malee akkatti fataa jechuudha malee erga hojjechuun hin oolle erga mana eeguun hin oolle sareedhaaf qoricha qotuudhaan Oromummaa dhiseetti erga mana ooluun hin oolle mana eeguu yookaan mana eeguun hin oolle sareedhaa qoricha qotuudhaan habiibti mashaallah siin jedheera mabruuk siin jedheera konkolaataa bitattee way daman gammachiisu laal. Amma kana booda mucattiin kun osoo galtee akka barbaade itti qilleensarra jiraatte jechuudha. Akka barbaade fataa itti jiraatti garuu wanti ta'e immoo jira. Wanti ta'e immoo jira jechuudha. Amma gaa konkolaataa ishee miidiyaarra agarsiiste abeet nama ishee fuudhu abeet dhiira kan haxxafamuuf jira kan lafarra afamuuf jira kan isheen irra deemtu jira kan isheen irra maal bakkara qabu dhiirra jechuudha. Mucaa kana ayyaa rabbi laphee ishii eegika onnee ishii eegika garaa ishii eegi malee saanoo seexana saanoo musiibaadha laxx nama godhu. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'eetu kabajamtoota hordoftoota fayyoo jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kiyyaka galata waaqaa ta'u viidiyoo kan biraatiin dhufeetiin jira. Viidiyoo kana laayik godhaa haga dhumaa dhaggeeffadhaa. Yeroo darbe seenaa wayiillee jalqabee waa'ee intaloo jaarsa ishii niitii fuusistee yeroo jalqabaaf dubartii birrii ergitee jaarsa ishii birrii irsa niitii fuusistee irraa haasee paartii tokko haaseen ture kan waggaa 7 hagam akka isheen raawwatte maal akka taate haasee waggaa 7 immoo hafe walitti waggaa 14 dalagdee ammallee deebitee Dubaayin jirti. Waggaa 7 asaanuunoo maaltu hojjetamee fi obboleettiin ishii maal hojjettee fi akkamitti maaliifis immoo waggaa 14 hojjettee kaate ammoo maal barbaacha deebitee deemtee maal umurii hamma kana biyya arbaa hojjechuuni sanummoo abdiin qabu jetteetti. Ani waanuma abdii jedhamu na keessa hin jiru ofumaan malee jetteetti. Erga hamma kana hojjette erga hamma kana taate ammas deebitee deemuu maaliif barbaachise yoo kan jedhu raasinii haasaa egaa jalqaba irratti konkolaataan bitadhee jechaarti mucaan kun galata galfachaa jirti konkolaataa bitachuu ishii fi hundi keessanuu akkanatti milkooftan baay'ee namatti tola. Milkaa'uunis akkuma jirutti ta'e milkaa'uun bareedaa ta'e garuu yeroo milkooftan immoo of eeggannoon baay'ee nama barbaachisa jechuudha. Dubartoonni shamarranii waanuma xiqqoodhaan hin gowwoomus nama sin amanu dhiira kana immoo baqa malaayitii wayii waan itti dubbataa jirutti fakkaata sobni waan keessa hin jirretti fakkaata waan ergamee dhufee waan nama hin kaane nama hin ganne faa itti fakkaata waan ta'eef waanuma xiqqoodhaan hojjetanii erga guddatanii waan xiqqoodhaan lafa bu'anii lib jedhanii kisaara ajaa'ibaa keessa seenuu jechuudha. Kanaaf yeroo kanatti erga qabeenya horattee namni si barbaadu baay'eedha. Namni kun amma ani shufeeriidha amma injafi qaadiin qabaa kottu gali baqqaa hojjedhaanii kan jedhuun faa hin dhabamu ta'a kan itti babarreessu hin dhabamu ta'a jechuudha. Maaliif makiinaa ishii oofee shofforee yoo faana jiraate iyyuu waan tokko dhaggaru inni kun akkuma jirutti ta'e immoo osoo suma dhugumaa ta'e xuruudha. Dhugumayyuu ta'e qabeenyuma ishii hojjetee qabeenyuma ishiitiin nagaadhaan faana jiraate filatamaadha. Garuu siin ta'u bara irri jechuun qulqulluu ta'e yookaas immoo irri singilii ta'e hin jiru bara kana keessa. Keessattuu ati achi teessee inni immoo biyya keessa taa'ee siyaasosiisa taanaan of biraa humaa dhaba jettee yaadi waan ta'e qaba of bira namadha waan ta'eef haga yoona akkamitti taa'aa ture amma immoo yeroo si argummoo akkamitti ani singiliidha humaan qabu siin jedha. Maal hojjetaa ture moo mana hidhaatii har'aree bahe hidhamee bahe waggaa baay'ee hidhamee bahe hiriyaan qabu jaalalleen qabu. Yeroo amma kan kee argu qabeenya kee argee maal kee argee yeroo sitti loo'u kana ati gowwomuu qabdu. Kanaafuu keessattuu immoo yeroo biyya galtan jechuudha. Yeroo gara biyyaa galtanii nama sana tokko lamattanii akka nama qo'annaa qootu, matsaafa qootu, daftarii qootu, barumsa qormaatatti dhiyaachuuf qootu tokko akkana qo'achuu qabdu. Isin dadhabdanii isin hojjettanii qabeenyi keessan baduun qabu. Nama sana sarchi gootanii gadi fageenya arga qulqulleeffatanii itti dabalamuu qabdu.
maali waggaa baay'ee biyya namaa taa'aa turtan as geessanii maaltu siin sarde ennuma as geessan shabshabii wayitiin jaa tokkollee tongutiin baay'ee wanti kun nama tokko milkaa nama tokko mo fudhatee deema akka bishaanii jechuudha wanti ariifannaa kun wanta akkanumatti ariifatamanii itti galan kuni keessattuu bara kana immoo bara isaa baay'ee ulfaataa waan ta'eef bara namni nama hin barbaanne faayidaa malee waan ta'eef bara kana sirriitti of eegi qabeenya keessa namummaa keefis na kun haa ta'u egaa obboleettiin suni jaarsa ishiitiif jaarsa ishii sana arganitti fuusistee qabeenya waggaa 7 walumaa galatti fixxee lafan bitadhee maallaqa yeroo lama ergee mana ijaareera jedhee mana namaatti agarsiisee guyyaa tokko wajjin bulee xirrig jedhee dhabamatee isheenis dhiistee biyya Arabaa sana Dubaayitti deebitee ergas deemte waggaa 7 hojjettee maallaqa qabdu tokkoon obboleettii ishiitti ergaa turte jechuudha. Huqubiillee seentee obboleettuma ishiitti ergaa turte obboleettiin ishii lafa sii biteeraa jettee yeroo lafa sii biteerratti iyyuu hin amanne isheen bakka isheenis na jalaa balleessitti nyaatti kan jedhu shakkii xinnoon keessa garuu obboleettiin koo maanan gootu jettee waan qabdu ittuma erguu jalqabde birii tokko maallaqa tokko maan balleessotti ko caammallee kan madaamii lafarra harkisaa deema kan shii isa mana keessa isheen dhiisteen kaawwadheetti humaa tokko maallaqa koo keessa waan tokko bitadhu jette humaa baqa funaanee shumattiin ergaa itti amma damoosni kos dabalaa waan ta'eef humaan jedhu birriini nan ergattee isheenoo tuma jettu lafa naa bittee mana akka ijaarte garuu ani hin beeku jette mana ijaartee waan isin dhibochuudha viidiyoo isaa yeroo laalee Fayyu ati eessaa fiddaa ittana boolla kee an fidu bara interview nama raqxanii ilaaluu dandeessa Amaariffa naggeeffadha warra Amaariffa interview godhan amma fakkeenyaaf kanafa yoo miidiyaa irra jira suuraa kanaanii tambinaaliin isaa suuraa kana argachuu dandeessu yoo miidiyaa irra jechuudha inna waan tokko interviewin tokko yeroo waan nama barsiisu ta'u achi dhaggeeffadhe isinii fidaan isa san sa'aatii tokko walakkaafa sa'aatii lamaffaa odeessan dhaggeeffadhe gatiitti kaffaleen yeroo yartuu daqiiqaa 10 hin guunne keessatti xab godhee barumsa ajaa'ibaa isinii fida singaruu laayikiillee namaan gootan dhugaan siniin jedha bara laayikiillee namaan gootan inna obboleettiin shiiqu sinitti meeramiti viidiyoo duraa keessatti obboleettii tokkitti akka qabdu abbaan haatillee dura akka haadhan qabne erga dhufte abbaan shillee akka buqatanii obboleettii tokkitti hafee fi obboleettiin sun mana akkamii akka jaarte viidiyoo san nan laale darajaa tokko ol darbanii pilaas waaniidha natti fakkaata darajaarra deemanii seenan darajaa tokko ol darbanii saalaasaa seenan viidiyoo namaa koteen fidu inna pilaas waaniidha natti fakkaata laal darajaarra deemanii seenan giraawundi pilaas waanii kan ijaarteef maal ta'e manni sun finishingii isaa tafe ijaaramee dhumee balballillee maskootiinillee itti galeera garuu maal tafe keessa isaa kana korniisii hojjechuu lafa isaa hammaamota bakka kana hundaa fi meeshaanis hin barbaachisamtire meeshaan keessaas meeshaanis waan baay'ee barbaachisaa akka yaada kootti kana xumuruuf deebite natti fakkaata obboleettii ishii laal obboleettiin akkasiis jirti isiniin jechuuf obboleettiin akkasii sanuu ija ishii hiiteetu kottuu kan kee laalladhu sarpiraayizii keettee hiyyaanne obboleettiin dhugaan isiniin jedha hin boosse yeroo isheen ija hiitee fidduun boosse kunan koo teettee ofirra teessee boosse kanuma kee jedhaniini hin amanne bakka akka kanatti dhuma isaanii haa tolchu maalumaafuu dhuma isaanii haa tolchuun siniin jedha finishingii isaa kana xumuruuf deebite akka yaada kootti garuu laal kana keessatti immoo maa itti seetan an abdii hin qabu jette waanuma tokko iyyuu hin qabu jette maaliifi namchi sun baay'ee laphee ishii cabseera laphee ishii garmalee cabse onnee ishii caccabse akkasin siniin jedha egaa kanaaf iyyuu dhiirri jechuudha dhiirri baay'ee laphee namaa cabsa dhiirri baay'ee simiidha qabeenya kee gaafa argee kan sitti maxxanuu dhufu akka maxxanne paarasaayit baay'eedha hankeetti fayyadamuudhaaf kanuma keetti jiraachuudhaaf utuu si faana jiraate immoo nagaadhaan xuruudha barkanuma keetiinu
maal godhare of duubaas waa qaba of bukkeedha waa qaba sirraa shamatatu siinsi kuffisee deemuu sitti loo. Kanaaf obboleettiin kun amma deebitee Duubaa hin deemte jechuudha. Gaazexeessaan sun interview ammas ganaa deebitee deemtaa jedhee nan deemaa jettee. Na sasheen abdiin qabu maaliin qabu jettuuf immoo gorsi si barbaachisaa akkamamuun si barbaachisaa jedhee. Ogeessota warra kanaan nama haasa'anii yookaan dubbatanii nama amansiisanii jechuudha. Isaanii si barbaachisaa jedhee. Kanaafuu walumaa galatti waan akkasii jira of eeggadhaa qabeenya yeroo horattan siniin jechuu fi ciao.